مسكينة والله. وردا خراجة ما تشدات اتهادمنو وانكم يرد لقمو قبا دوليت هنيا لا الميديان قوي سجلين قبنه ميديان باورا والدنيا خنا كماتي خنافو جولين ميديا دافرة أكن تهاني الرتا وجنو مالي في سجلين نوان هنداوان تهانيف لكني وجود في جولين ميديا خيرنا باسا yoo wanni takkalleen jiraate sirri miidiyaa gubbaadhaati fi gartee warri silaa'uu hundi keessa miidiyaa gubbaarra dhuftanii hin dubbattanii warri miidiyaarra dubbatee fuula isaanii garsiisee agartee waan cufaaf iftura kaa'ame kuni deebitanii isaanuma kana manguddoon hin godhina. Deebitanii isaanuma kana warra waa himatu hin godhina. والله مجايوم مسكينة أتوتو كتوكودي هارتي فارا باتي ترتي garuushin harteellee irraan baane eegaan ture jedhu garabbi ana mimmaan qabachuun dadhabe bar jammaruma gaafanni mo'atu ni nan bareeni nama 2000 mo'ate bar nama 2000 nama 800 mo'ate jechuudha akkasuma amala oromoo keenyaatti girrisaadha nama gargaaruun beeku nama wal xiqqeessu malee wal guddisuun beeku sanuu wal bira dhaabbachuun beeku zariisaa qomoosaa waliisaan beeku oromoon tokko tokko baay'ee nama aarsaa horma fayyadu baqa waliin fayyadan horma gammachiisutu isaan gammachiisa. والله شنو بر شيرا كنا قبل بر بيوم تنتبه تبه يعني وردان بر نما كورتو ده بر نما جيبي تبه نما بابو أسرع كده تشاولو ميتي ورداني وقادو بتشوفي aku mari kita nda wardan isi temun dan daw kortu bontu baredu nama kada tu yumiti biyum tin tabat wala tabachu yu ballesite do garabbi tabachu yu ballesite ati yu or magar gar tabati yu or ma fayyad dabbo isumanu nama arza yu garabbi garanna gubati ana malabagi ya godaga sinjau neema jarsoni monte nasrani monte warda den tidamte Oggaga sila isnitti galte maalif geemni akka kana ta'u beeku garuu moo geemni akka makkate illee waan akkana jiralle warda kana godhillee jeetti mee ture so ibsa waje jirta ibsa warreettanis naafi wardaani obbole jeni isnitti maatiin jira ammallee gize marallee isnitti himna rakkattani garuu moo nama ofii bira dhaabbatuun waan nama bira nama galchuun qabdu mirri gandummaan keessa jiru deemtanii ala bareedda nama biraatti taatan sun har'a obboleetti teessanii ta'uu isin kute maal akka ta'e hin beeku wallaahi nasi isinummaa gizee narra fakkise mirqaantanii kana gootan ta'e maaliif akka waliin tumse maaliif akka tokko hin taane obboleessa kayya geeman an taphadhe laalame eenyu akkana taphachiise maal akkana taphachiise laalladhee eenyutti hirkadhee lammii biyyatti hirkadhee uuje saniifin gara toomaa jedhu mee inuma laala geemni akkana hin taphadhee ijoolleen harargeetti akka taphattee mootii jiru takka gaafa dura kute sanillee sinigale maaliif ijoollee keessan bira dhaabbanne maaliif ijoollee keessan irraa qorreeffatan anis kanuma jedhu mubarak nama qabu hedduu namatti dhagama dhugaan isin hin jaa abeet abarashida maalna jette nama leenca qabu yoo beekte maallaqa isaanii naqaati leenca akka gootanu dhugaa dubbannu lakkii maal isin leenca mucaa kana yoo dhuguma yaaddani ila mubarak musamma asuma taa'ee leenca tokko akkaawuntii kiyya kennee nambichisiisa tokko irratti saabadhaati abarashiidaan tokko nambi tadhaarti lama leenca 20 lakkaati 7 lamatti taphachiisame fayyaade atis dhiisi 7 lamanadha annama nan fidaafi kunoga meemeen ani leenca kiyya qophiidha isiidhaafi Mubaarikiin akkasuma gaafa namni mo'ame jedhu otoo namni yerootti keessaa qabu yookaan immoo durseen kennu yerootti namni mo'ame jedhutu mana nan kennu ammana ijoollee walitti qabne leenca mana qopheessinatta durissi beenna borguma duriitii waraabna dhugaasee kana waliin sobnu dhiisi maasi lamaa walitti hin qabneef ergijjiya meeqaatii bootuwaataa jirti eenyu beeksisa godhee fi beeksisa gootaniittuu fi maa sobduu nama waan beenne wayiin godhina abbo sobnee samata gadi qabanne faarama wayinuma seetu. Umufraawli de maal jette umufraawul mo'amtee nan irra deemne qabsiifnan jenne qabsiiftee eenyudha ganni oromoo amtee irra deemne qabsiifnate qabsiiftee si akkasii wal soban kanannaa aarsaa yoo argaa rabbii silan qabsiiftanii daddafaa bakka jirtanii wanni kun nu keessaa bahuu qaba rakkinni kuni dhaabbachuu qaba
Itti Ameerikaa Akka ajaa'ibaatti jirtu dhaabbachuu. silan qopheessituu fi ati sarara Natural geessee all akkasiin sente, jedhamu. okay. Inni Waalaikum salam warahmatullahi. inni ergi waraabessi darbe maayuu saree yuyyuufti ergi waraabessi darbe saree maayuufti ergi geemiin darbe maa sobdanii akkanaa baddu maara dhageessanii tuktukii kanarra walumaa jirra homaa bittanii qopheeffattanii sila. Amma hin hooganaayinaa achiin hooganaayinaa dhugaan dabbaraan hooganaayinaa silan qopheeffatanii maal bittanii Ameerikaa jirtu miti biyyoota arabaa jirtu miti tuktookiin keessan hin dalagu maaliif baluu bira nama bira deemtanii naabiti maaf jettu sila bittanii qopheeffatanii otuu yaaddaniifi leesh bittanii kaardii bitama bar kaardiitti bittee guuttatteetu kan leenca baasu kan makiinaa baasu kan maalii baasu kan abaaboo baasu bittee ol keewwatta saniin booddee gaafasii giiftiin kennamutti ka'u isuma kennuufi barbaadde leenca kennuufi barbaadde abaaboo minaamin qurxummii garagaraa kennubatti xaqqixirra gadi goota dhaxxeedhuma qallaalikoo na'u maali gaargee waa darbee haaressitanii haasa'uun kun barbaachisaa amma. Arana dabbara disisniisen nugaasni waraabuna aarsitanii achi haini umman akkana. Isni jira yeroo ammaa kana waan baay'eetu jira. Namni itti wal bira Xiqqoo miti sun qajeeluma jira. Isa kana yoo akka nama tokkotti addaan nu baasi jettanii dhugaa dubbachuun firooman hin kutuu namni akka harargee dhaggeeffadhaga. Addan dubbadha takkaa maqaa harargee jedhu beekaan nataa jabdu inni keessatti. Namni akka harargee nu taphachiisellee galata keessanii maa jirraa nun komadinaa geettaroon nu taphachiisellee mataa ol nu qaballee hin jiru tokkoffaadhuma giiftiidhuma wanti kennu jammara harargeedha wanni amma maqaa kunkii jinkii gaangii jedhee maqaa moqatee deemus nu keessa yaaru jaruma tokkoon beennaa wallaahi billaahi namni isin eeguu jira namni kutaa biraa isin eeguu jira ijoollee harargee hin mootamtu giiftaroon harargee warra leenca kudhan buusu jedhee isin eeguu ture isin garuu ol deebiyaa ilaalladhaa qeeqee sanbareechaa harunni nama waa tokko isin hin godhu dhugaa isin ittiin godhata. An qabaa duraatis qaba lammaffaas kan harkatti mo'atame harki caalaan parsantii 90 ijoollee argeeti gaafa Idris gaafa jalqabaa ifiiffii mo'adhuu 90 giiftaroota ijoollee argeeti kana taphachiise aanarraa yoo ka'e jechuudha. Kanaaf warra jedhee deemtanii kenni jettanu wallaahi tun qabaadhe himmaan kina qabe. Mubaarak sifaadha malee walii halluun beekanii dhaabaram sifaa bakka waliin haala bareedu isaan uummata tuqeetaani dhaggeeffadhaan akkan isinitti ma dhaggeeffadha ijoollee. Namaaf taana malee walii ta'uun beeku. Ijoollee argee dhaggeeffadha. No, actually, koila, dhaamsa tokkoon isinii qaba. Ila waatu deema. Mana kana waan deemaa jiru mucayyoo kana irratti ija. Zisri hedachu ambasa surat ambasa ibla amatal unene misatau koya unene misatau ndime mati chesa tallo ambasa Ifama sirkiin irra dhufaa ture. Maayini dhimma sirba warra boolee jedhu sana akka malee Oromoo irratti target godhanii jiru. Isa aarii sana dhufanii malee dhuguma mucaa jaalatanii osoo hin taane asitti nama 8,000 ilaaluu sanatu isaan aarsee alaabaa sana kaa'atanii akka malee xiqqii keessa galanii dhufanii sirratti ajaa'ama. Garuu mucaan kun seenaa hojjete baga mo'ame. Maaliif Habashaan torbee kana Oromoo akka malee target godhattee jirti. Oromoon numa qabdu kan jiru targetii qabanii jiru. Malee dhugaa rabbii mucaa kana garuu mooraalii ishee yoo ta'e jajjabeessuun baay'ee murteessaadha. Ati hin gaddini. Marcos wasi gaafadhu Hingaddu lakki hingaddu. wasi gaafadhu oya daabame koi warda Marcos waa gaafadha Marcos kiyya obboleessa kiyya qaalii gaarii waa tokko gaafadhaan. Habashaan sirba mikinaata geestanii habashaatti hin galchinaati yoo danda'ame leenca tokko yoo dhaqaa itti kafalaa mucaan leenca koo jedhaa jira. Wallahi yoo billahi Marcos jecha kana hin dogoggorte maaliif yoo jette atis gaafa taphattu habashuma wajjin taphattee giiftiin jarri aratanii mucaa sanaa kennanii injifachiisan giiftiin kayroo taa'ee obboleessa koo Marcosiin taphachiisee olii miti qobaa koo amma sii kenne sana hin kennineef hundisu. Namumata sii laafe malee habashaan waan cimte hin qabdu. Miilee qabdi siti moo? No, jechuun sin jedhe dhaggeeffadhu. Mucaan sun nama cimaa ta'ee moo osoo hin taane chaansii maa waardaatu yeroo xiiqii isaan keessa seene jaalatu si bilis kun dhugaa. Adii fudhanna boo nutu balleesse jara keenya nutu balleesse dhaqa. Of course, seenaan Giiftiin jarri hadhaa jaallatanii jibbitanii giiftiin jarri egaa hadhaa meeraree kan namni keenya. giiftiin waldaan ittiin mootamte kuni ibsa
Ibsa aboon hin beektu namni biraa hin beeku ta'a. Saadiqiif ibsa Maarqos hin beektu. Wardaa namni Giftiin jarri gabaabumatti wardaa namni taphachiisu. akkanuma la akkas jedhaa bakka. Wardaa namni Kana malee waa biraan seenaa. Giftii anni desdembariin kophaa koo taphachiise kayroo taa'e wallaahi ammas hin kennine jirti. biyya leenci lama nama mo'achiisu dhageenye hin beeknu nuti. Kanaafuu leenci 15 yoon ta'in namni kamitti waa mo'a. Baabiraan isaati ambassaa keenya jedhaa jiru. Ambassaan kenni namoon kenninu kunoo jala deemanii fidaa leenca keenya jedhaa jiru. Waliigala hin kennina. Ilaalaa komeenti. Ambassaa ይብላህና እኔ ነኝ አንበሳውን የምሰጠው አንበሳውን የምሰጠው እኔ ነኝ። መጣው አሁን በቃ በሌላ አካውንት መጣው ዱበት አናት ጀራ ዲ ወልት ገሪባ والله وبالله يا ابوكم كونس كيشتي غدين اسكا علي جرماني لولا بربادي تاني بيس لولا بربادي دنا كافني Uummanni koomentii gara caaluun kennin jechaara mubaarikiin kennin maal abbaasaa fide dhawwattee wardaan kennin jenne wardaa nama keessituun kennin leesh hin qaanfatu immoo atee ka'ee leenca fideedhaanii kun hin qaanfatu. Jara bira dhaqaan jiraan qoyi dhaqeetan jiru xiqqoo fooloo naa godhan achitti kirikiri kaase anasini kennaa afaan kee banii waraabbadhu deetan godaan illee fooloo namni jirtan mubaarak. Wardaan aartee jirti miskina walla. Leesh kenna maaliif kenna? Eddaasa wardaadhaan kennu Saati keessa hundi keessanii fooloo godhaa ibsaati saati keessa fooloo godhaadha. Hojii keefi ibsaati Maarqos galatoo maagaa hundi keessanii fooloo. miskina ibsaa kana. Oromooti jeta taabtaabis kobbiriingis naagootan hundi keessanii galatoo. Dhugaa rabbi osoon bitu amma kanatti bituu hin danda'a ture dhugaa rabbi jalqabumayyuu. Jalqabu osoo dhugaa rabbi osoo jalqabituu hin danda'ate jalqabumayyuu loon nan buusan ture. Garuu beektaa kaardii koo na didaa jira. Kanaaf dhufee ijoo akkasuma dhufee ishee man keessaa qabuun kenne malee bituu hin danda'a koskiti cheekiin godha. Eeggodii yookaan wanni galatoo maa hundi keessanuu wardaayyee leenca haa darbamu miti. Hin kennin Leenci dhiisii wanumti fedhee darbamuu qaba maal qaba? Onni namtichaa moo? Beekanii mucaan leenca jookotaa fidaati yoo naatanii bishumaa darbaa mucaa dantaa isaati ayyaa oolu. mo'ee seetanii achitti maal? an akkasumaan godhaa bare akkasiin muradhe. Namicha kana nam tokko dhaqanii ani kaashin barbaadanii ta'anii Aboo leenca kennuun isin jawwa biraa biloogii Leencaan barbaadaa namicha kana Maarqos naa miti. kennaan lolli kanaa waliin. Abboon kennina Maarqos leenca miti. wardaadha kennaan kenninaa namtichaa moo atee kee leenca fudhatan kaanamatu. Naa bitaate. Yaa namichaan kan naa fidaati darbaa waan barbaadu. Namicha maaliif kannaan ibsi? Isaan Duraanuu wanni godhaniiti ammas daranuu haa gabbara geessina. isaan bakka Baqqaaga. Dantaa isaa. akkam labbaasiif nyaattu Namicha birraa biloo godhe. Namicha birraa biloo godhe amarticha haadha isaa. biloo godhi ni godhaan bilookni godhaan Wallahi mana bilookni. natti Maal barbaada? Mo'ee dhiichii seesanii achitti maal soofeef? akka Inni immoo annee barnutiitu mo'achiise. Ijoollee teenya akkanatti addaan caccabsuun tun hin taane rabbi jaadhaati keessaa inni ani ammallee gammachuun qaba akka moorreetti ilaalaa garuu warri irra heddummii keessan gosummaadhaan jirtanii akka nama iturraa rakkoo qabdaniiti warra ituu irraa akka ituun akkana jettanii nama meenya nama yaadistan rakkina keessan kana sammuu keessan nadiifa godhaa dura. Alaabaa nogguu agartan utuu wanni fedhe hafee nuti irratti ragadanii galuun waan hin barenne haa taatu. Wardaati yaatuun leencaa nama jabduudha. Amma warri haftanii dhuftan ka duraan biran dhaabbatin leenca isiidha amma haraadha. Isaa ol at least akka qabdutti if beekee haa nu gammadu mucoon teenya. Mubee kee gawaasitti dhaamadhaamaa achiin mee addee teena dhiifama. Amma achi wanni gootan piliis yoo geemii namni qabatee hin jedhe nama 8,000 asirratti argame 8,000 keessa allisti namni 2,000 osoo danda'eetiin doorara 100 walitti biteetiin walitti illee kenne santu irra jira malee wanni kun sheemii every time sheemii nutti fidaa jira.
akka lafarratti hojjettanii nama geemii qabate allist akka wal beekanii keessattuu warri USA keessa jiraatanii leenca tokko nama 5 walitti bituu hin dandeettan. Please waan kana akka irratti hojjetamu akka asaafarii akka wanni reefu ta'e sun irratti hin deebine garuu wardaa teenna akka spin challenges illee agartee hawwala. So kanaafuyyuu waan kana amma achiin dabarte amma warri dandeettanis please waan qabatanii dhuftan waan qabattan darbadhaa fi garuu amma achiif barnoota akkanuu ta'u. Godhuu qabdanii irratti hojjedhaa akkasuma waan isiidhaaf qabatanii fiddan nam tokko nambisinaa darba. Warri taphni isin jala dabra asumatti hundi keessan asumatti darba. Garuu immoo yaadni maddaa kun madda yaada gaariidha dhugaa rabbi. Yaanni maddaa kun yaada gaariidha. Lafatti hojjetamuu qaba. Geemni yeroo taphatamu lafatti hojjetamee xumuramuu qaba dhishoo. Maaliidhaaf ta'u wanta akkana ta'uu qabu. Gonkumaa warra soddaatii wajji taphatamee namni kennama waamuu qabu. Abadan. Jara keenya wanni nani isiniin jechuu barbaadu warda geemaa fi geemaa achittuu ammallee yeroon hin kunne hafiddan leencas darbaadhaaf wannas darbaa fi ibsaa abbaa jaalalaa gashee warda ibsaa gashee. Ibsaan bala kana jira. Gajee. Amma mee wanni waan darbuudhaan keessa jirtan at least warri wallahi hunda yoo harkiseera haga iluu ga'u harkiseera hunda jala harkiseera abbaan galuu barbaade galeera abbaan didee malee hunda nama harkiseera. Mubarak namayyuu chaansi walii kenninaa namoonni itti ol bayaatiniin congratulation illee jedhanii warri waa qabdan darbadhaa wal jala. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiifti. Ani miira keessan galee dhugaa rabbii nan gadde baay'ee. Ijoolleen keenya wal bira dhaabbattu hin jiran meerra ijoolleen keenya namni jiru hin jiru bara dhugaa rabbii wal bira dhaabbatanii nama aarsu iyyuu. Gaafuma kan isaanii bichaadha bakka hundumtuu bakka matuma isaatiif fiiga malee namallee gammachiisu dhugaa rabbii nama aarsa. Annugaa baay'ee tokko gaddee. Ayi miskiina. Olgalaati